Harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaan Tubee har'ammoo qophii xiqqoo takka walitti deebinee jirra. Qophiin kiyyas jechoota gaggaarii yookaan jechoota hayyoota nafaana tura. Namni qurxummii qabuu hin dandeenye tokko kiyyoo fudhatee laga yoo bu'e guyyaa 3fis 4fis yoo achi bule hangam sa'aatii dheeraa achi keessatti dabarsuuyyuu qurxummii qabuu hin danda'u. Sababni isaas kiyyoo qabatanii laga bu'uun dura akkaataa qurxummii itti qabatan baruun barbaachisaadha. Egaa gorsuu sababa sirra jiruuf gorsi, garuu akka itti dubbattu hin beektu yoo ta'e dubbachuu gatii qabduuf qofa hin dubbatin. Namni nama jaallatu harkatti akkuma wal dhaanamee fayyu, nama jaallatu harkattis miidhamee badduuba waan ta'eef jechi ogeessotaa mogolee laafee akka jabeessu, jechi gowwootaa garuu mogolee jabaayyuu laaffisuu ni danda'a. Kanaafuu akkamitti akka dubbachuu qabnu osoo hin ilaallatin dubbannee nama miidhuu irraa of haa eeggannu. Akkasumas immoo gorsi keenya tokko waan fudhatameef gorsi keenya hundi ni fudhatama jechuu miti. Egaa kaleessa jechi keenya tokkichi fudhatamee jennee har'a garuu akka arginetti dubbannee nama miidhuu irraa of haa eegnu. Namni abjuu hamaa keessa bule bibirrachaa oola. Namni abjuu gaarii keessa bule garuu guyyaa guutuu gammadaa ni oola. Akkasuma yaadni hamaa fi jal'aa ta'e keessa namaa nyaatee akkuma nama gubu, boqonnaas akka nama dhoowwatu, yaadni gaarii fi qajeelaa ta'e garuu keessa namaa nagaa ni kenna. Kanaafuu yeroo hundaa hiriyaa keetii, firoota keetii fi namoota naannoo kee jiran hundumaaf yaada gaarii qabaadhu. Sababni isaas gaarii keessa keetii ati yaaddu sumaaf boqonnaa fi gammachuu ta'a waan ta'eef. Garuu yeroo hundaa waa'ee namaa buustee kaatee waan hamaa yaadda yoo ta'e, hammeenyi sun suma mataa keetiifuu boqonnaa gaarii hin kennu. Kanaafuu waan gaarii haammachuuf gaarii facaafachuun dirqama. Namni gaafa umuriidhaan deemaa adeemu balleessaa isaa gaabbaa deema. Garuu balleessaa bara dargaggummaa isaa dogoggore tokko duubatti deebi'ee sirreessuu hin danda'u. Kanaafuu namni umuriidhaan si caalu tokko ani bara umurii keetii kana balleessee jira, kun na gaabbisiisee jira, ati kana hin godhin siin jedhu tokko wanta sana gochuu dhiisi. Sababni isaa carraa itti umurii dargaggummaa yookiin ijoollummaa keetti deebitee wanta sana sirreeffattu waan hin qabneef. Du'a beekkatanii nagaan dhaammatan jedha Oromoon. Garuu namni yoom akka du'u wallaalus akka du'u garuu dhibbaan dhibbatti ni beeka. Akkasuma namni nama harkatti miidhamuu beeka. Garuu eenyu harkatti akka miidhamu hin beeku. Akkamittis akka miidhamu hin beeku. Egaa atis yookiin anis nama jaalattu, nama si jaalatu harkatti miidhamuun salphaadha. Sababni isaas namni sitti dhiyaatu si beeka, garaa kee beeka waan ta'eef utuu gondaan hin dhufin daaraa naqatu jedha Oromoon. Gaafa iccitii kee dabarsitee laatte sana akka miidhamtu beekitii akka hin miidhamnetti waan hin miidhamne tokko qopheeffadhu. Kana irraa kan hafe miidhamuun kee salphaa waan ta'eef yeroo hundaa namarratti ofii hin gatin, namattis harka hin kennatin. Namatti of gatuun badiidha waan ta'eef. Sababni isaas nama harkatti miidhamuu salphaadha waan ta'eef. Warqeen warqummaa isaatiin abidda madaalamee beekamuyyuu garuu erga tumamee booda boca gaariidhaan bocamee gatii qaalii
ol kaafamee gurgurama. Egaa rakkinni baay'atu akka obsa nama fixachiisu beekamaadha. Garuu gidiraan baay'atu halkan dheeratus bari'uu hin oolu. Egaa akkuma warqeen qoramee gatii qaaliitti gurguramu, namnis gaafa gidiraan itti baay'atu qoramee bocamaa akka jiru hin dagatin. Wanti gaariinis fuuldura kee akka jiru hin dagatin. Dubartiinis miixuu guddaan booda ilma ishee harkatti baatti. Nama si wajjin jiraachuu hin barbaanne waliin jiraachuuf hin rakkatin. Nama si hin barbaanne barbaaduuf hin rakkatin. Nama si hin jaalanne jaalala itti argisiisuuf hin rakkatin. Nama dhugaa sitti hin dubbanne yookiin dhugaa sitti hin himne dhugaa irraa hin barbaadin. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Hinaantobee, qophiin koo har'aa kana ture. Qophii kiyya wajjin akka turtii bareeda taasistanii fi akkasumas immoo wantoota gaarii akka irraa hubattan akka nan irraa hubadhetti, akkasumas immoo namoonni barreeffama garaagaraa hin dandeenye waan jiraniif sagalee kana dhaggeeffatanii jireenya isaanii keessatti akka of laalanii fi akka abdii hin kutannee fi wantoota hedduun as keessatti kaase kana hunda isaaniitu dhaga'anii akka itti fayyadaman abdiin qaba. Anis viidiyoo kana kanan hojjechuu barbaade yookaan gara keessan dhiyeessuu barbaadeef isuma kanaan kan wal qabatudha. Namoonni hedduun barreeffama afaan Oromoo kan hin dandeenye kan dubbatan qofti akka jiraatan ni beekama. Kanaafuu nutis jechoota gaggaarii afaan Oromoo isaan dhaga'aniin barreeffama hin dubbisan waan ta'eef gama isaanii kana finnee akka waa irraa barataniifis nuufis dhaloota boruufis fakkeenya guddaa akka taanu abdii guddaan qaba. Anis kanuma sababeeffachuun viidiyoo yookaan barreeffamaan argadhee dubbisee wantan hubadhee fi wantan dhaggeeffadhee fi keessa namaa jijjiiruu yaada jedhee waan yaade tokko waan qabadhee gara keessan dhufeef isiniif dhiyeessin jira. Kanaafuu dogoggora koo irraa yoo dogoggorri jiraate dogoggora koo irraa na gorfachuu na deeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Koomentii naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasumallee koomentii baga nagaan dhufte waaw jabaadhu jedhu akka nama hin barbaachisne guutuun keessan ni beektu. Garuu muraasni keessan yeroo baay'ee hin hubattan fakkaata. Isinis akka hubattan asumarraan isin yaadachiisa. Koomentii osuma sagalee koo dhaggeeffattanii mata duree viidicha kiyyaa laaltanii baga nagaan dhufte jechuun isinirraa hin barbaachisu. Yeroo qabdanitti viidiyoo kana dhaggeeffattanii yaada gaarii fi iddoo dogoggora kootii akka natti himtanii yookaan akka irraa na deebifattan abdii fi amantii guutuun qaba. Amma immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinee wal arginutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Iddoo nagaa bakka nagaa jiraadhaa. Hamtuun isin argin toltuun isin hin darbin isiniin jechuun jaaladha. Hundi keessan hordoftoota koo kan taatan waan gaarii waan jireenya keenya fooyyessuu fi akkasuma wantoota jireenya keenya gara fuulduraa nuuf oofuu danda'an irratti xiyyeeffannee chaanaalii keenya irratti illee akka hojjennu akka cimnee dhaloota boruutiif fakkeenya taanu abdii guddaan qaba. Nagaan naa turaa. Akkasumas viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan yeroo gaarii akka wajjin dabarsine abdii guddaan qaba. Yeroo itti aanu mata duree bareedaa asoosama hawwii kutaa itti irratti dhaabbaterraa itti akka isiniif fufu yoo barbaaddan viidiyoo koo like, share, comment akkasumallee warri subscribe hin goone subscribe gochuun maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota koo, biyya keenyaa fi saba keenya hundaaf nagaa akka amantii keessaniitti kadhachuu yookaan du'aa'ii gochuu hin dagatinaa. Amantii qabdaniin biyya keessan, saba keessanii fi maatii keessan hunduma isaaniitiif akka kadhannaa taasistan abdii guddaan qaba isiniin